ነፍሰ ጡርና ሁላ ትቀጠቀጣለች አስቡ ሁለት ነፍስ ነው የጠፋው ሰረቲሞ ቀነኒ አከ ኡልፈታቴ በሬፈመሲን ሂሪዮተ ሲቲ ወጅን ወልት እርጋ ቱርት ባሰኒ ጅሩ ጅራ ዶርሲስኒ ቶኮ አንዱ ዓለም ይረት ጅራ ዶርሲስኒ ጅራ ኢቭን አናሞታ ዶርሲስ አከና አደምሲሰኒዩ ቤካ ዱበቹዩ ደንዳ ካና ወልቀበቴ አንዱ ዓለም ይረቲ ዶርሲስኒ ገራገራ ገገፈማ ጅራ አንዱ ዓለም ቶ አጂሲ ቀነኒ ንጉማ ፈጀስተ ወይ ራሷ አጥፍቷታል ወይ ደግሞ እሱ ምክንያት ሆኗል ከኒሞ ጉቱማን ጉቱቲ አካንዶ ዓለም አጄሰቲ ፉዳታኒ ሚዲያ ከነረት ኦዱ ገባሳራንቱ ጅሩ አኩማ ሰረት አርጊተን ቀነኒን ገሞ ከነራ ኩፍቴ ጀዳ ጅሩ አኩማ አርጊተን አንዱ ዓለም ሐለ ነመገዲሲሱን ስርና አዋልች ሲረቴ ዲያቴ ጅራ ወረ መንሂዳት ተፈጀተኒ ፈቻል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شماركفون يردفتو تاف كابجمتو تأورو شو أكمكم نافجرت جرون جريني آفيان أكميسين جرعنا براغاري الحمد لله هرزيقا فيديو كبراسيني كبردي في تنجرا كون بيكا مقا فيديو سمونكنا سوشال ميديا ردد ديمارون واي كانني الدنياتي والكبتي فيديو بحان توكو سيني كبردي في تنجرا ورين مقر چانالي كانا تارا وارفتن سبسكرايب قدودان ماتي چانال كانا تاني سينين جرا سبسكرايب يروغوتن ونيتو كولي سينين ميدو video kanallee akka namoota baay'ee bira gahuuf like gochuudhaan eegalaan isiniin jira gara video egaa waa'ee qananiitii wal qabatee samoona kana videoon bahaa jiran namoonni baay'een wanti isaan dubbatan waan garaagaraati namoonni tokko immoo maal jedhaa jiru wanta kana kan akkas godhe Andu Alam qabamoo qaba wanti meeqa Andu Alam gosaa irratti gaggeeffamaa jira jechuudha isas kan waliin ilaallu ta'a namoonni baay'een immoo haqni mucaa kana akkamitti dhokatee hafaa akkamitti sababii tokko malee mucaan morraaf darbite lubbuu si balleessiti kan jedhu gaafii namoota baay'ee keessatti uumee jira mimiga yaada namoota tokko waliin dhaggeeffannee yaada irratti kennina hamma xumuraatti waliin turuun dagatina warreen immoo haasaa garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti dhaggeeffataa jirtan haasaan sobaas jira isas kan ilaallu ta'a hamma xumuraatti waliin tura ila asarratti maal jedhani post godhaa jiru laala gadheen gatii jaalalaa maalitti beekti jaalalaaf sirbu malee laala warra Andu Alamiin qeeqaa jiran jechaadha Andu Alam to ajjeese qanani nuguma fajjeeste yaa oromo qanani mo fajjeeste nami toreeffamaa jira gamoo shanaffaa kaleessa viidiyoo jetteetu warra dabbaree jennaan gamoo shanaffaa iddoo fajjeessu dhabdee gamoo shanaffaa baatee achirraa of gadhiisti yaa oromo Malif jarri yeroo akkasitti propaganda akkasii yeroo deessan nuti maaliif jalaa fuunitoo firfirsina olii gadee kan ammoo kan godhi jara akka ta'e keessa keenya beekuu danda'a maaliif eenyudha garaatti jabaatee achirraa kan ishee darbachuu danda'u lammaffaa ammoo Andu Alamtu ajjeese jedhanii odeessaa jiru jarri kanas Andu Alamtu ajjeeseera kaan immoo of mashiitiif of ajjeesteedha nu maaliif kana fuunitoo olii gadee maaliif firfirsina yaa oromo maaliif sagaleen taanuuf hanga yoomittidha ajjeesanii isa booddee immoo faayila isaanii kan dhoksan hanga yoomittidha oromo Arran dubbatamaa kana booddee immoo ina qabanti kanaaf aga danda'ametti sagalee taanuu fi maatii shiitii fi akkasuma immoo artistii keenya Andu Alam Gosatiif jajjabina hawwinaa fi galatooma akkuma dhageessanii gaa sirrii jedhee yeroo baay'ee bultii 2-3 irratti dubbatama bultii 2-3 dhugaan nama kanaa bahu dhugaan maal jedhame hamma danda'ameen asirratti iyyatama garuu torbee booda wanni tokko hin jiru jechaadha torbee booda wanni tokko wanti si yaadatu hin jiru jechaadha amma sooshaal miidiyaan akka jiruun girgiriin waa'ee qananii addunyaa ta'eera hedduu nama rifachiisa baay'ee sana nama rifachiisa maaliifi mucattiin kun waan baay'ee irraa eegna ammallee qarreedha waan baay'ee gara fuulduraatti osoo irraa eegnu duuti akkasiin itti dhufuun baay'ee tokko nama naasisa baay'ee tokko gara baay'ee tokko amanuudhaaf ulfaata asirratti gaa yeroo baay'ee yeroo jalqabaa dhugaan dhokannaan takka taa'ee takka bubbulee dhugaan bahaa jechuun xiqqoon ulfaata namoonni immoo akka barbaadanitti akka fedhanitti yaada kennaaranu baay'eetu jiru ነፍሰ ጡርና ሁላ ትቀጠቀጣለች አስቡ ሁለት ነፍስ ነው የጠፋው ሁለት ነፍስ አንድ ነፍስ ሁለት ነፍስ ነው የጠፋው አይሰሙም ሴቶች አይሰሙም ናይስ ወንድ ትተው መልካም ሰው ትተው እቀይረዋለሁ ብላ ነው የምትሄደው ሴት ልጅ ህይወቷን አታ ትመጣለች ስትጸጸት ብዙ ሲንግል ማም የበዙ በዚህ ነው መልካም ሰው ትተው የማይረባ ሰው ጋር ሆነው ብዙ ጊዜ ህይወታቸው የተበላሸው በዚህ ነው
ጥገኛ የመሆን ነገር ነው ሴት ልጅን ብዙ ጊዜ ጎዳት። ጥገኛ እንዴት ነው አንቺ 25 ዓመት 26 27 ዓመት ሆነሽ ጥገኛ የምትሆኘው? እንዴት ነው? ለምን ባል ባፍንጫ ወጣ ምን ያደርግልሻል? ራስሽን ስቺ ክብሩ አለሽ፣ ሞገሱ አለሽ፣ የሚስትነት የትዳር ሞገሱ አለሽ። ዝም ብለሽ መግባት የለብሽ። ይቺን የመሰለች ልጅ ስንት ነገር መስራት የምችል ልጅ ለእኔ ካልሆንሽ ለማንም አትሆኝም የሚሉ አስተሳሰብ ያላቸው ወንዶች አሉ። ለእኔ ካልሆንሽ፣ እኔን ካልወደድሽ፣ ከእኔ ውጪ ሰው ካየሽ ብሎ ህይወት ሴቶችም እንደዚህ አሉ። ቀናተኛ መረን ሴቶች አሉ። ቀናተኛ የሚዘገንን ቀናት ያላቸው ውሃ ቀጠነ ብለው የሚቀኑ። ይሄ መውደድ አይደለም። ኢንሴኪዩር የመሆን ነው። በራስ አለመተማመን፣ የበታችነት ስሜት ያላቸው ሴቶች አሉ። ኢንሴኪዩሪቲ፣ በራሳቸው የማይተማመኑ ሰዎች ይደነግጣሉ። ዝም ብለው ይደነግጣሉ ከመሬት ተነስተው። egaa asirratti akkuma namicha kana dhageessan namichi kunis waan haala wayii Andu'aalam Gosaa irraa qabu Andu'aalamtu akkas godhe rukuta ture odeeffannoo akkasiis warri baasaa jirtan ijoollee Oromoodhuma keenya maal jettanii baasaa jirtu? Tokkoffaa mucaan kun ulfa jedhaa jiru. Mucaan kun ulfa turte. Lammaffaa immoo Andu'aalamtu beekaa akkas godhe waan arge dubbataa jirtanii oduu tokko atuun mirkaneeffatin hin dubbatinaa jechaadha. Egaa viidiyoon gara biraa akka ba'aa jirutti immoo Qananiin ulfa jedhaa jiru. Ijoolleen kanaan dura Qananiidhaan teekstiidhaanis waan garaagaraatiin haasa'aa turan teekstii sana baasuudhaan waan baay'ee gadhiisaa jiru jechaadha. Sanaan dura waan baay'eetu godhamuu qaba ture. Ergasiin akkas taate teekstii garaagaraa iskiriin riikardii gootanii baasuun waan hin taanedha. Egaa wanni kun immoo Andu'aalamiif diraamaadha warri jedhanis jiru. Mee dhaggeeffannee walitti deebina. Du'a moodel Qananii wal qabatee waa tokkotu yaadachuu qabna. Sana keessaa diraamaa akkamiitu jira seetan? Hacaaluu Hundeessaa ajjeesaniif obboleessa isaa Sisaay Hundeessaa mana hidhaatti fudhatan. Guyyaa har'aa diraamaa biraati kan hojjetan. Diraamaa kana keessas mucaa jaalatamaa fi aartii Oromoo keessatti qooda guddaa jaalatamummaa guddaa nu biraa qabu Andu'aalam Gosaa gara mana hidhaatti fudhatan. Guyyaadhuma muraasallee gadda isaa akka cabsatu hin taasisne. Diraamaan kun kan itti fufamedha. Kanaaf uummanni Oromoo qalbifachuu wanti inni qabu lubbuu namoota darbaa jiran kana keessatti duuba isaanii irratti diraamaa akkamiiti kan ta'aa jiru jettanii tasgabbooftanii ilaaluudha. Sanaan ala akkasumaan akka loonii asiifachi kaattanii namarratti hin murteessina. Dhala gowwaa. Egaa akkuma asirratti dhageessan dhugaadha. Asuu wanna tokko hin barin namarratti murteessuun hedduu tokko cimaadha. Atuu wanna tokko hin beekin hin murteessinaa jechuun barbaada. Jira doorsisni tokko Andu'aalam irratti jira. Doorsisni jira. Even namoota doorsis akkana adeemsisaniyyuu beeka dubbachuuyyuu danda'a. Waa tokkoyyuu rakkoo hin qabu baay'izawwee. Asiinis dubbachuu danda'a. Afach doorsisni yoo jedhamu Andu'aalamii Qananii doorsisamoo maal jedhani? Lakki. Isaan lamaan gidduu rakkoon tokko hin jiru. Rakkoon an arge tokko hin jiru. Amman beeku. Arsatti dhibbayyuu beeka jechuun dandeessa. Waanuma tokko bakka. Doorsisni suni Andu'aalam irratti jechaadha. Andu'aalam irratti. Siyaasaan wal qabateetu moo jaalalaan wal qabatee? Mootummaa iddoo al tokko model al tokko wanti isheen amma kaasdhaan xiqqoo ishiin beeka yaadaan na deeggaruu dandeessi makiinaan isaa jalaan miidhamee ture torbee darbe yeroo sana. Dhugaa kee lubbuu isaatu ba'e tasa geenyee lubbuun isaa ka baraarame tubboo keessa seeneeti tubboo keessatti lubbuun isaa baraarame. Meeshaa isaa irraa fudhatanii konkolaataa abbaa koollee yoo barbaadde guyyaa wajjin waa hunda sitti maali? Intala kanas boruu dhabuun barbaannu mee dubbii karaa mootummaa kana xiqqoo Oromoo osoo keessa waa laalle.
gara mootummaa miti amma mootummaa ta'ee mootummaa miti Luuk aangoo da'oo godhatanii namoota dhuunfaati hinaaffaadha siigalee namoota dhuunfaati namoota qindeessanii tarkaanfatan beekan maal goota beektaa keessan naqonname san booda namoonni akkasii kun akkamitti akka likkii galani nutu hojjetaa jechaan isin informationii qofa nuu kennuudha. Roobale kanti biraamtu waan akkuma kanarratti waan hin jedhina kana sana jedhina dubbisii bilbila kee ergii fi bode. Amma matala bilbila kee naaf anarratti kino Oromoo tokko kan jedhu hosti irratti ergi. Siferda lammaffaa dammoo ani itti gaafatamtu mirga model waan tokko wanni na sobaachis tokko illee jiru kun hojii kan kooti even ani kana dura ol baaseetiin isumallee fuulduratti wanti akkanaa kun akka deemamu hin qabne dhaabsisuu akka danda'u jireenya keetiif gaariin ta'u tokko wanti inni wanta kan ol baasuu dideef iyyuu anaafillee ta'uu danda'a sii galee jira. Doorsisa adda addaa anaaf diraamaa baay'eetu jira jechuudha haala kanaan diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Diraamaa baay'eetu jira dhuunfaadhaan doorsisa naaf erganii even torban tokkoof hamma ani mana kiyyaa gadi ba'uu hin dandeenye tokko wanti kuniyyuu isitu isa deeggaree wanta kan isiit garaa akkanaatiin warra ba'e warra jedhamtu jira anarratti iyyuu jechuudha dhiibbaa akkasii hundatu jira. Okay. Nuti ilaa ganamarraan gamma barbaadaa turrelleen isuma akkanaa kana ture. Namuma akka keetii kana itti dhiheenyaan waa'ee isaanii sirriitti beeku ture kan barbaadaa turre amma kun oduu qabatamaati waan qabatamaati wanni ammati nuuf sirriitti heerti kun jechuudha. Please bilbila kee roobaleedha yookaan kennisiif haa bilbilaanis keessaan bilbila kee siif ergee jira odeeffannoo amma nuuf ergite kana sirriitti nuuf keessaan nuuf himte bareedaadha. Roobalees quunnamuu dandeessa anas na quunnamuu dandeessa sirriitti waan kana irratti dalagna. Elias model kallattii biraadha waan tokko si gaafachuun barbaada naatto siifin isa modeli ati mana lubbushii rabbi toora qulqullootaa dhaabu egaa maqaa ishee yeroo hunda kaasuun hin oolu Andu'aalam akka lubbushiitti jaalatti Andu'aalam biraa dhabamuu ishiitiin Andu'aalam waan gargaartutti fakkaata of miidhuu ishiitiin Andu'aalam gargaarti erga isaa dhiphatti ta'e akkas gooti jettee yaadda. Yeroo tokko maal seete haala jirurra yeroo qananiin Andu'aalam dhaburra uf dhabu filannoo ofii gootee yeroo yaaddutu jira haala kanaan hin teettu haala kanaan akkana godhe jennee yeroo tokko yeroo teenyee gorsinuu jira haasa'uma keessa wantoota tokkoon kaaftaniiti wanta akkanaa nu mudachuu danda'a maal kan jedhamu. Siigalee jiraami wanta kamirraayyuu iddoo kamirraayyuu uf qusadhu wanta akkanaa akkasii mudatu hin barbaadu Luuk wanta akkanaa akkasii mudatu yoo jedhame yaalii ajjechaa eega jedhame nama tokko reebanii irratti dhukaasanii konkolaataa jala rukutanii namni suni utaalee tubboo keessa bu'ee qoshaashaa keessa deemee lubbuu of baraare malee guyyaa san lubbuun isaa ba'ee ture siigalee jira kanarratti hundooftee qananiin maal jettee torban tokko dura otoo ati waa taatee jiraatte ani sirraa hafee jiraachuu hin barbaadu jecha jedhu Andu'aalamiif deebistee jirti jaalalli isaaniis hamma kana asumaanuu jechuudha siigalee. Hamma kana ture wallaahi dhugaan jiru kana ture ijoollee lama qabaa wallaahi rabbiin guyyaa kana ijoollee kiyya ila hamaa irratti haa buusu wanti iddoon isaa walii qaban hammana ture Andu'aalam qananii duuba jiraachuu nama hin barbaanne qananii Andu'aalam duuba nama jiraachuu hin barbaanne jaalala akkanaati kan isaan qaban dhaqqa. Tarii qaamni addaa kan puus godhee istirasiitti addaa keessa isii galche jiraachuu danda'a sana kanuma wajjin ilaallu ta'a dhugaan jiru kanu. Oro. Si kennaafachu. Isiniif kennaafachu. Itti aantaa. Like YTG gaafadhu meetu model seenaa sun deemin dura YTG gaafadhu. TG'n beektaa seenoo. Okay. Ani yeroo kan hin beeku Luuk TG mucattii jedhamtu TG just TikTok makanarratti yeroo dura qananiin live akkas faa gaggaltu isa tokko jira miti turee jira Luuk yoo tarii waggaa yookiin immoo ji'a 8 akkas dura yeroo sanatti dhuftee koomentii barreessitiifa haa yeroo wajjin jedhanii dhagaa tarii immoo akkas yeroo bilbilaanillee haasaan dubartii tokko osoo hin ta'in lama sadii akkas hiriyoota qabdi hinaasuuf hiriyoota wajjin yaaduma gaarii jechootuma gaarii walii deebisan kanaan alatti mana dhufanii hiriyaa dubartii qananii mana Andu'aalam keessa kan argeen hin beeku.
Yaa galamnu namoonni baay'een akka kaasaa jiranitti TJ'n best friend Qananii akka taateedhaan isa akkasuma ishiin beeku garuu immoo duratti toora TikTok ishee irratti akkuma maxxansite walii barreessaa akka turan teekstiiwwan garaagaraa dhoobdee turte sun egaa editingis ta'uu danda'a shooppitee dhufuus danda'a dhugaas ta'uu danda'a kan jedhu yaada namoota baay'eedha waan ta'eef sanarraa waan beektu yoo jiraate akka nu kaastuuf ture. Akkuma jedhame wantichi editingi ta'uu danda'a garuu mootu ila wanti jiru sababni isaallee Qananii maal jetti beektaa yeroo baay'ee waan ergaa maatii isii kana waa'ee gaa'ilaa kana maal yeroo wanni jedhamu hin haasofna ana wajjin sirriitti haasofna beektaa hin kolfina anaatu baay'ee namatti dhiyaata buna waliin danfisna yeroo achi deemu yoo isiin nyaata dalagde ani buna danfisa. Maal naan jetti bar jaarsummaa Harargee naan jette libaanataa fi jimaa erganii haati yoo libaanata aarsite abbaan yoo jimaa hiike taate dubbiin taate waliin jenna sii galee jira. Hangana dirasii tokko haasofnaa gammachuu itti qabdi Andu'aalam isiirra dhiibbaa hin qabu dhugama kaayyoo waliin qabanii jireenya isaanii immoo jiraachaa jiran akkuma gaariitti baay'ee isa sappoorti gooti hojii isarratti baay'ee Andu'aalam sappoorti gooti isitu dhibbata hojii Andu'aalamiif Andu'aalam caalaa. Kanaaf homa tokko shakkiin isiin qabdu maal isiin qabdu hin jiru sii galee jira wanta shakkitu illee jira bar maal dhugaan karaa bitti isiin arraba. Feesbuukii qabdi. Egaa asirratti akkuma dhageessan doorsisni baay'een akka Andu'aalam irratti ture dhageessaniitti dhiyaadha. Kana malees immoo inni du'aarraa hafellee kakattee jirti asirratti wanta baay'eetu jira wanta sooshaal miidiyaa kanarraa hin amanina dhugaan Oromoo dhokatee hin hafin jenna. Egaa viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata wanti biraa yoo jiraate isiniif kan isinii qabadhee dhufu ta'a hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Shawuu. Bye.